nagaa keessanii erga wal argine baay'ee gargar turre fayyaa jirtu akkam sin nagaadha waa'ee busaa beektuu laatame har'a waa'ee busaa wal faana ilaalla mee ijoollee waa'ee busaa dhageessanii beektu busaa jechuun maal akka ta'e mee isin ciccimoodha dhageessaniirtu garuu har'a ana wajjin waa'ee busaa gaggabaabsine busaan maaliidha akkamitti namarraa namatti darba mallattoo akkamii qaba akkamitti ittifama akkamitti siyaalama kanaaf immoo miidhaa akkamis qaqqabsiisuu danda'a kan jedhu gabaabsinee wal faana ilaalla tolee ijoollee hayyee tolee ijoollee busaa jechuun dhukkuboota namarraa namatti darban ta'ee kan gosa maxxantuu plasmodium jedhamuun nama qabudha. Maxxantuun plasmodium jedhamu kuni kan keessa jiraatu bookee busaati. Bookeen busaa maxxantuu kana plasmodium jedhamu kana of keessaa qabdu yeroo nama fayyaa idditu yookaan immoo dhiiga keessaa fudhachuudhaaf ciniintu maxxantuu plasmodium jedhamu kana gara nama sanaatti dabarsite jechuudha. Maxxantuun kun immoo karaa hidda dhiigaatiin fuudhamee gara tiruu keenyaatti deemaa jechuudha. Tiruu keenya keessatti sadarkaa guddina isaa yoo xumure gara hidda dhiigaatti deemee seelii dhiiga keenyaa seelii dhiiga diimaa faalaa jechuudha. So seelii dhiiga diimaa keessa seenee seeliin dhiiga diimaa babbaqaqu kan immoo akka harca'u taasisaa jechuudha. Yeroo kana keessatti namni mallattoo akkamii argisiisa? Mallattoo hollachuu, ho'a garmalee, dhukkubbii mataa, nama huqqisiisuu yookaan immoo ol nama jechisiisuu, miira dadhabbii, qaamni nama dhukkubuu, maashaaleen namaa buusaawwan namaa dadhabuu, darbee immoo garmalee bishaan nama dheebochuu, yoo dhuguudhaaf jedhan immoo afaanitti nama hadhaayuu, dhandhamni nyaataa jijjiiramuu, feeti nyaataa hirrachuun mallattoolee dhukkubni busaa nama irratti argisiisuudha jechuudha. Tolee ijoollee ifa miti hayyee. Akka biyya keenyaatti yoo laalle plasmodium kan jedhamu maxxantuun dhukkuba busaa namatti fidu kun naannoo gosa 4 fi sanaa oliitu jira jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu kan beekamu 4. Isaanis plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale fi plasmodium malariae jedhamu jechuudha. Isaan kun kan dhukkuba busaa namatti fidanii jechuudha. Busaadhuma ta'ee gosa garagaraa qaba jechuudha. Yaalli isaanis akkuma gosti isaanii gargar ta'e garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo nama yaalanis kan daa'immanii, kan ga'eessaatii fi kan dubartii ulfaa haaluma gosa dhukkuba kanaatiin kan gargar ba'uudha jechuudha. Tolee ijoollee. Kanaafuu busaa jechuun maal akka ta'e hubattaniirtu, akkamitti akka daddarbus hubattaniirtu, yaalli isaas immoo gosuma isaa irratti hundaa'ee akka ta'uu qabus hubattaniirtu. Mitiiree galatooma. Kanatti aansuudhaan kan hin ilaallu dhukkubni busaa nama tokkorraa gara nama biraatti akkamitti daddarbaa kan jedhudha jechuudha. Bookeen busaa plasmodiumii kanaan faalamte nama fayyaa tokko yoo ciniinte dhukkuba kana plasmodiumii kana namatti dabarsite jechuudha. Ishiin biraas amma nama dhukkuba kana qabu yoo dhiiga fudhachuudhaaf idditu yeroo dhiiga kana fudhattu dhiiga kana wajjin plasmodiumii kana maal gooti fudhatte jechuudha. Plasmodiumiin kun gorora ishii keessatti ol hora. Qaama ishii keessatti ol horaa jechuudha. Sababni ishiin nama iddituu fi sirna wal hormaata ishii gaggeeffachuudhaaf yookaan immoo raawwachuudhaaf bookeen busaa dhiiga namaa ishii barbaachisaa jechuudha. Kanaaf ishiin sirna wal hormaata ishii raawwachuudhaaf complete gochuudhaaf marsaa isaa raawwachuudhaaf dhiigni namaa waan ishii barbaachisuu fi dhiiga namaa fudhatte jechuudha. Yeroo dhiiga namaa fudhattu yeroo kana keessatti maal gooti? Plasmodium kan jedhamu maxxantuu dhukkuba busaa nama qabsiisu kana gara dhiiga namaatti dabarsite jechuudha. Yoo namichi sun immoo akka tasaa dhukkuba kan qabu ta'e nama sanarraa maal gooti? Fuutee gara nama biraatti geessite jechuudha. Kanaaf haala kanaan daddarbaa jechuudha. Akkamitti akka bookeen busaa dhukkuba nama tokkorraa nama biraatti dabarsitu argineerra miti ijoollee? Isinii galee hayyee. Kanatti aansuudhaan dhukkuba kana akkamitti ittisuun danda'ama kan jedhu ol faana ilaalla jechuudha. Dhukkuba busaa to'achuudhaaf maloota garagaraa fayyadamna.
Isaan keessaa tokko larval side yookaan immoo sadarkaa inni larvaarra jirutti to'achuu. Isa kan akkamitti to'anna? Bookeen busaa hanqaaquu ishii kan buustu bishaan ciisaa irratti. Bishaan ciisaa kanarratti yeroo ishiin hanqaaquu ishii buuste bishaan ciisaa kanarratti maal godha? Hanqaaquun ishii hin guddata. Hanqaaquun gara larvaatti, larvaan gara puuppaatti, puuppaan guddatee gara gaheessaatti jijjiirama jechuudha. Metamorfosisii kan jennu sadarkaa guddina ilbiisotaa. Metamorfosisii kana keessatti kan ishii guutuudha. Metamorfosisii guutuu jechuun marsaa 4 kan qabudha. Hir'uu jechuun kan 3 qabudha. Hin beektu miti ijoollee. Kanaafuu marsaa ishii kana yeroo raawwattu larvaan ishii bishaan ciisaa, bishaan hin sochoone iddoo tokko ciisu irratti buusti. Inni kun iddoo ishiin larvaa ishiitti guddifattudha jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti keemikaala farra larvaa kanaa bishaan kanatti naquudhaan yookaan immoo wantoota akka zayitaa bishaan ciisu kanatti naquudhaan akka maal ta'u gochuun hin danda'ama? Akka larvaan kun du'u. Keemikaala itti naquu dadhabne immoo malli biraa maal gochuudha? Bishaan ciisaa kana maal gochuudha ijoollee? Yaasuudha jechuudha. Dhabamsiisuudha jechuudha. Bishaan ciisaa hojjenne bishaan iddoo guddaa ciisu qofa hin yaadina. Bishaan dallaa keenya jala iddoon xiqqoon tokko kan bishaan qabachuu dandeessu yoo jiraatte bishaan iddoo kanatti walitti qabame hormaata isheetiif fayyaduu danda'a. Fakkeenyaaf okkoteen cabaan yoo jiraate, okkotee cabaa kana keessa bishaan yoo jiraate mana keenya keessa yookaan immoo balbala keenya keessa kana irratti ol horuu dandeesse jechuudha. Kana qofaa miti. Fakkeenyaaf gommaa konkolaataa fa'aa uffata irratti miicuudhaaf baallii farra godhan ittiin miicu. Ishaan isa keessatti maaltu qabamuu danda'a? Bishaan ciisuu danda'a jechuudha isa keessatti ol qabate. So kan wantoota akkasii kana keessatti salphaatti ol horuu waan danda'uu fi bishaanota ciisan kanneen hin barbaachisne maal gochuu qabna jechuudha? Dhabamsiisuu, naannoo keenya balleessuu. Kara kanaan ittisuun ni danda'ama jechuudha. To'annoon inni biraa karaan ittiin dhukkuba kana ittisnu maalidha yoo jettan ijoollee bookee busaa daddabarsitu kana bookee kana maal gochuu? To'achuu. Ishee akkamitti to'anna? Karaa hedduun to'achuu dandeenya. Fakkeenyaaf keemikaala farra bookee busaa maal gochuudhaan? Biifuudhaan. Yeroo baay'ee mootummaan namoota bobbaasee naannoo busaan baay'inaan jirutti maal godha? Keemikaala farra bookee busaa maal godha? Akka biifamuun taasisaa jechuudha ijoollee. Argitanii beektu miti? So yeroo dhufan mana keessanitti biifanii naannaa manaatti ala girgiddaatti biifanii deemu jechuudha. Kun bookeen busaa dhuftee isarra qubatte maal taati? Hin duuti jechuudha. Malli biraa immoo agoobara keemikaala farra bookee busaatiin cuuphame keessa rafuudha jechuudha. Agoobara kana keessa yeroo rafnu tokko bookeen busaadha agoobara kana keessa dabartee dhuftee maal gochuu hin dandeessu? Nu ciniinuu hin dandeessu. Lammata immoo agoobarri kun keemikaala farra bookee busaatiin waan cuuphamee jiruu fi yeroo ishiin isarra qubattu maal godha? Hin ajjeesaa jechuudha. Kanaan bookee busaa nutti fiddu kana to'achuun hin danda'ama. Kunis tooftaa biraati jechuudha. Tooftaan inni biraa namootni dhukkuba kana veektarii ta'anii daddabarsoo ta'anii akka hin daddabarsine maal gochuu? To'annoo gochuu. Akka tasaa bookeen isa ciniintee isa keessaa moo dhiiga fudhattee isa wajjin immoo pilaasmoodeemii kana maxxantuu kana fudhattee gara nama fayyaatti akka hin dabarsineef qoricha kana ittisu namicha sanaaf waan kennamuu fi fudhachuu. Mala kana maal gochuu dandeenya? Tatamsa'ina dhukkuba kana to'achuu ni dandeenya jechuudha. Dhukkubni kun akkamitti yaalamaa kan jedhutti dabarraa jechuudha. Dhukkubni kun yoo hin yaalamne nama ajjeesa. Guyyoota muraasa keessatti lubbuu namaa dabarsa jechuudha. Keessumattuu daa'immanii fi dubartoota ulfaa irratti carraan dhukkubni kun lubbuu nama sanaa gaaga'ama du'aatiif geessisuudha olaanaadha jechuudha. Dubartiin ulfaa garaa ishee keessatti daa'ima baatti. Ishiinis qaamni ishii waan qabu daa'ima ishiitiif waan hiruu fi dandeettiin dhukkuba ofirraa ittisuu qaama ishii maadha gadi bu'aadha jechuudha. Daa'imni reefuu dhalatan warroonni xixiqqoonis qaamni isaanii dhukkuboota baay'ee ofirraa ittisuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu dhukkuba kana xiyyeeffannoodhaan na dhageeffachuu qabdu jechuudha akkaataatti yaalamu. Yaalli isaa karaa lamaan yaalama. Inni tokko qoricha afaaniin fudhatamuun yaalamuu danda'a jechuudha. Mana yaalaa geessine qorannoon laaboraatoorii gaggeeffame dhukkuba busaa ta'uun erga baramee booddee qorichi afaaniin namaaf kennamu jira jechuudha. Dubartii ulfaatiifis kan ta'u, kan immoo daa'immaniifis ta'u, kan immoo ga'eessotaafis ta'u sadarkama isaaniitti jira jechuudha. Yaalli inni lammataa immoo
Gaafa dhukkubni kun garmalee namatti cimee sadarkaa namni of dagannaa of wallaalee qaama ofii of to'achuu dadhabee gaaga'ama lubbuu bira ga'itti yoo ta'e immoo karaa leelimootiin kennamaa jechuudha qorichi. Yeroo tokko namoonni dhukkuba kanaan qabaman akka suursuufa gochuu danda'a, akka waanuma argan dubbatu, wanti isaan dubbatan waan waliin qabanne, akka nama dhukkuba sammuu qabuufatti haasa'u jechuudha. Kun amma baratuma namoonni keenyas maal jedhu? Busaatu sammuu koree kan jedhamuun dhageessu jechuudha. Sadarkaa kana gaafa ga'e dhukkubni kun gaagama lubbuutiif baay'ee saaxileera nama kana jechuudha. Kanaafuu yeroo akkas ta'u mana yaalaa geessanii siree qabatee ciisee yaalii ogeessotaa kan dhiyeenyaa barbaadaa jechuudha. Tatamsa'inni dhukkuba kanaa haala teessuma lafaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Haala teessuma lafaa yoo jennu haala qilleensa gammoojjii, haala qilleensa badda daree fi haala qilleensa baddaa jennee iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaan dura yeroo durii busaan baay'ee kan baay'atu naannoo gammoojjii darbee badda dareetti mul'ata. Yeroo kana garuu naannoo baddaattis baay'ee jira jechuudha. Amma akka kana dura haala teessuma lafaa qofaan kan daanga'u miti. Garuu immoo yeroon dhukkubni busaa baay'ee itti ol ka'u yoomii? Waqtiilee arfan jiran keessaa yeroo akkamii baay'ata kan jedhudha. Waqtiilee arfan jiran keessaa waqtiin gannaa darbee yeroo waqtiin birraadhaa dhufu, yeroo bishaan ciisu, yeroo kanatti tatamsa'inni dhukkuba kanaa baay'ee ol ka'aa jechuudha. Inni biraa immoo yeroo arfaasaan dhufu gannatti galuudhaaf yeroo sana tatamsa'inni dhukkubichaa hin baay'ata jechuudha. Kanaaf yeroo kanneen keessatti of eeggannoon godhamu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessumattuu waqtii gannaa yeroo bishaan ciisu dhukkubni kun salphaatti bookeen kun ol urtee daddabarsuu dandeessi waan ta'eef of eeggannoo barbaachisu akka goonu ijoollee daraan siin jedha. Kanaafuu dhukkuba busaa ofirraayis, hiriyoota keenyarraayis, ollaa keenyarraayis ittifne hawaasa fayya qabeessaa fi ijoollee fayya qabeessa akka taanu asumaan dhaamsa koo dabarsaa. Galatoomaa fayyaa ta'a.